jira jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu. Nagaa keessan nu baay'ee nagaa keenya ana akka ku jiran nagaa keenyadha. Hara bakka way kan deemaa jirru. Inni sunis hospitaala moo maal jedhama maqaan isaa jira. Dhaqne Beijing. Bakka itti Kakuun dhalatte hospitaala sana deemaa jirra jechuudha. Kanaaf maal ture waraqatichi? Waraqaa guyyaatti dhalatte sana achi baafameetu qabalee miti maal gashamadhan. Waradaati. Waradaa gashama achi baheetu waraqaan hin kennamu waraqaan hin kennamu jira sun. Wanta nama dhibaa jiru keessa hospitaalaan hojii deemaa jiru suni hospitaala Dhaqne Beijing. Beijing. Double trip moo usheeraa kan ka'e? Maqaashiti. Mootummaan China. Maqaashiti. Maqaashee qofa otoo hin taane qabeenya isaa dhangalaasee mootummaan China. Qabeenya kan dhangalaase moggaasa maqaa ittiin beekamtu moo maqaa Dhaqne godhee jechuudha. Qabeenya isaatiin qabeenya mootummaa maal jette maal mooteette? Double 10,000 fi 5,000 lamaan waan mo'atteef kanarraa ka'uudha. Mootummaan China al takkaatti waan mo'icha argatteef jechuudha. Mootummaan China baajata mataa isaa baaseetu moggaasa Dhaqne jedhamuun Dhaqne Beijing gostar. Beijing jechuun magaalaa guddoo Chinaati. Chuma achi kasini galu. Kasi warri Beijing jechuun magaalaa guddoo Chinaati. Bakka maasara mootummaan China achi Beijingitti argama. Maasarri isaas magaalli guddoon. Beijing akka addunyaatti magaalaa addunyaa keessaa akka tokkotti waamamtudha. Waa'ee maqaa hospitaala sana amma kana yoo isiniif ibsine nus waraqaa barbaanna waan ta'eef waraqaan achi bahu jira. Waraqaa sana fudhannaa garuu waan isiniif keessa akka kun kee akka achitti dhalachuu ishee. Hospitaala Beijing Dhaqne dhalachuu ishee. Carraa qabdi ergitanii achitti dhalatte. Gammachuu guddaa itti dhaga'ama. Achi deemaa irra jechuudha hospitaalitti yoo danda'ame waan ni fakkaatu viidiyoo isaa. Isinii waraabna jechuudha. Suutanne isinii waraabna sagaleen illee hin danda'amu. Suutanne. Yoo sagalee dhabdan illee maalidhaan jedhina hospitaala Dhaqne Beijingidha. Keessatti isinii waraabna. Dubama isaallee yoo isinii waraabne jechuudha. Kanaaf gadaarra daandiirra jirra jechuudha. Aspaaltii irra jirra taaksii qabachuuf jirra jechuudha. Safara kana dhaabbanneetu taaksii qabannaa moo farda kanaan deemnu jira? Gaarii kanaan deemu kan? Gaariin bishaan baatee deema. Maal nu fe'e namti illee dhagaa afaan Oromoo. Hin kolfee. Naannoo kanattidha kan qabannu jechuudha. Taaksii qabannaa. Kun hospitaalicha. Kun hospitaalicha keessadha. Amma keessa seennee jirra waan ta'eef. Jira. Kottu jira. Galmi isaa hospitaalichadha. Haa ilaalan bee ol dabarree gaditti deemu. Warafa keenya eegganna. Bana kaameeraan banaadha garuu rakkoon qabu. Bakka itti kaardii baafatanidha. Kutaa galmee jechuudha. Rani gaafachaa jira jechuudha. Lakkoofsa sana galmee sanarraati gaafa isheen dhalatte galmaa'ee jira waan ta'eef achitti kan as gaafannaan isaanoo kutaa da'umsaa jedhanii kutaa da'umsaatti nu ajajan jechuudha. Iddoo da'umsaa sana dhaqnee ilaalaa.
gaafa ndee karaa kanan gadi ba'ee dhufe fooqii lammaffaarra Mawalaja. Polis tiga. Mawalaja. Kutaa da'umsaa jechuudha. Galmeen keenya kan jiru achidha jechuudha. Kutaa da'umsaa. Tahu? Waan godhannu godhannee waraqata keenya furannee xumurree baanee jirra. Baay'ee bareeda sirriitti isin agarsiisuu hin dandeenye garuu akka itti gara kanaaf kana qabeen kaameraatti agarsiisa. Beenuun deemnee warra. Kottu kunuutti jilbiinsa ilaaluu dandeessu baay'ee bareeda. Xuruunash beejiin hospitaal jechuun kanadha. Qajjala isaatu bar irra keessi isaa maal qabadha. Irra keessi isaa badaa namatti hin tolu. Innaa keessa deemneetu sin agarsiisaa irra bakka kakuu intalli obbo Jiraa Alatte. Kana fakkaata garuu namni hin jiru jira maaliifidha? Rooba. Namni baay'inaan hin jiru garuu hospitaal tokko ta'e waan isaa baay'ee dhidhiphatama. Ta'ee kutaa keessa galaniiru ta'e adoonnu. Asiin baana. Karaa akkuma deemu. Naannofni achiin baana. Hin jiru karaan tokko. Tokkuma? Asiis nama baasamu? Hin baasu. Kuni kaaffee maalidha inni gargaara? Kaaffeedha isa. Kaaffeedha? Kana caalaa dhaqanuu ga'a. Waaw. Kaaffee. Ambulaansii baay'ee qaba. Isinuma agarsiisuuf inni akkas deemaa irra malee bakka sirriitti daawwadha. Guyyaa tokko dhuftanii jechuudha. So beautiful. Yaamra. Bareeda jedha. Nullee viidiyoo fi yaadannoodhaaf ol kaawwanna. Mitiirra jira. Kakuun yoo nu gaafatte eger borii keessatti dhaladhe yoo jette finneefitti laashis naalee akkasa. Naamallee da'umsa warri gaggalanii iddoo da'umsaa sana ga'een isa gaafan dee'e yaadadhee asii ga'e darajaa irraa sadarkaa tokko gadi deebise. Arre. Balbala isaa baanii jirra. Bakka gara mangadaatti baaneerra. Waan nama dhibu immoo mangadaa dhumarradha. Daandii irradha jechuudha. Kun daandiitti baanii jirra saniin jedhama. Taaksii qabanneef bakka biraatti imalla. Daandii irra jirra. Safarri isaa maal jedhama? Hospitaala jedhama. Hospitaala jedhama. Qaallittiitti dhiyoodha. Gara Qaallittiitti baay'ee dhiyaata. Jiran akkuma barame mucaa baatee jira. Anuma fataan jedha jechuudha. Maaliif seetan beektu? Yeroo hundumaa yeroo mana baanu jira mucaa baatu. Mana keessatti yeroo hundaa anatu baata waan ta'eef anatu hojjeta waan ta'eef mana keessatti immoo na gargaara jechuudha. Mataa kootti roobaa irra bokka. Bokkaan baay'ee roobeera gaafa amma yeroo mana baanellee bokkaan hin turre amma garuu sirriitti bokkaan roobeera.
Taksi arganii jirra bakka.